Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanala sirriitti. Bakka fi kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa isin akka qabuun isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ammallee barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota amma qabadhee isinii dhufe kana keessatti jechuudha. Namni kamuuyyuu bilbila bitatee yoo harkatti qabatee jedhe dirqama kaameraa irraa qabaatu qabaachaadha. Akkasuma immoo silaa keessatti warri yuutuubii taatan yuutuubaroonni hedduu takka isin barbaachisaa jechuudha. Kaameraan waan baay'ee takka isin barbaachisu jechaadha. Fakkeenyaaf amma kaameraan kuni namicha kana sirriitti bareechee kaasaa jira jechuudha. Kanaafuu kaameraawwan akkanaa kana kaameraa babbareedaa akkatti namni ka'uun kana yuutuubaroonni hedduu fayyadaman jechaadha. Garuu yuutuubaroota hedduu keessaa yuutuubaroota afaan Oromoo waan nama barsiisan hin argine jechuudha kaameraa kana. Kanaaf mee har'aa akkaataa itti kaameraa kana argachuu dandeettaniin isinitti argisiisaa jechaadha. Kaameraan sirriitti bareedaadha. Viidiyoo kwaalitii bareedaadhaan isinii waraabaa jechuudha. Achi keessaa baafna yoo ediitii godhattan malee wanti biraa takka kan isinirraa sirreessitanii ittiin jettaniin jiru jechaadha. Sirriitti bareechee isiniif kaasa kaameraan. Dhugaa ani baay'ee naaf ta'ee jira garuu kan isinii ta'u ani hin beeku. Ana garuu baay'ee takka naaf ta'ee jira jechuudha. Kaameraa yeroo ammaa kana namoonni hedduun itti fayyadamaa jiranidha jechuudha kaameraan kun. Kanaafuu kaameraa kanaan isinitti argisiisa. Gara kaamerichaatti isin dabarsuun duratti namoonni viidiyoo kana amma ilaalaa jirtanii bakka laayikii jettu kana tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Erga laayikii gootanii booda sheerii gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooda akka isaan irraa fayyadamanii isiniin jedha. Akkasuma sabskiraayibiin kun akkatti gurraachatee isin ilaalaa jiraatti taanaaniin chaanaalii kanaaf haarawaa jechuudha. Isiniif sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoonni asirratti gadhiifamu viidiyooleen garaagaraa kan asirra galakkifamu nama dursee akka isin bira ga'u gochuudhaaf mallattoo beelii kanarra dha'uudhaan erga beeliirra dhooytanii barreeffama ol jedhu kanarra kaawwatu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoota isin darbe argatuudhaaf porofaayilii kanarra gattuquudhaan erga porofaayilii irra tuuxanii jechuudha. Mata dureewwan hedduu as jalatti isinii fidaa jechuudha. Kinoo hoomii kana jalas ni jira viidiyoon hoomiirra yoo dhuftanillee kinoo akkana keessa oofuudhaan hoomii jalallee viidiyoolee ani hojjedhe hedduu argachuu dandeettu jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo si jalallee yoo dhuftan viidiyoo si jalallee viidiyoolee ani hojjedhe kama kana baay'ee argachuu dandeettu jechaadha. Kana hunda jalaa itti dhiistanii gara pileeylistii yoo deemtan pileeylistii jalatti mata duree pileeylistii jalatti hunda isaatu addaan baasee kinoo akkanatti maqaa itti godhee isinii kaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan keessa deemtanii sirreessuu laallatuu dandeettu jechaadha. Waan isin dhibe waan isin haajamsiisu hundaas jala argachuu dandeettu jechaadha. Waan haga ani barsiisee keessaa gara barnoota isin dabarsaan waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya kaameraa kana argachuudhaaf pilaastoorii keessa seentanii pilaastoorii keessa gaafa seentanii jettanii asirratti bakka sarchi kana irratti kaameraa jechuudhaan barreessitu jechaadha. Haala kanaan kaameraa jettanii irra barreessitanii sana booda sarchi irra gootanii jechuudha. Gaafa sarchi irra gootan haala kanaan kaameraa hedduu isinii baasa jechaadha. Kaameeraawwan as jalatti isinii bahe kanneen keessaa akkana ooloofuudhaan kaameraa isa kana filattu jechaadha. Kaameraa yeroo ammaa kana namni itti fayyadamaa jiru yuutuubaroonni illee hedduun itti fayyadamaa jiran kaameraa kana jechuudha. Kaameraa isa kana buufattanii jechuudha irratti gadhooyin. Fakkeenyaaf kaameraa kana amma yoon irratti gadheetiin jedhee ani buufadheetiin qabaachaa itti fayyadamaa jira waan ta'eef kaameraa kana hangam takka akka inni jaalatamaa ta'e akka inni bareedaa ta'e laaluudhaaf akkana irratti dhooyinee gaafa akkana oolooftanii jettan kinoo as jalatti kun hundi koomentii namni isaanii barreesse jechuudha. Abbaa kaameraatiif yookaan kaameraa kana faaruufsuudhaaf namni asirratti barreesse jechuudha. Meeqa afur tuqaa takka jechuudha. Baay'ee takka kaameraan bareedaadha jechaadha. Kunneen koomentiidha. Kanneen hunda keessa kinoo akkuma argitanii baay'ee takka faarfamaa jira jechuudha. Kaameraan kun amma kaameraa bareedaadha. Kwaalitiin ittiin kaasullee kinoo asumarratti ilaaltanii beekuu dandeettu jechaadha. Kinoo akkuma argitan viidiyoo ol dhaabatullee yoo ta'e kinoo akkuma argitan kinoo kunis viidiyoodha. Akkasuma immoo kuni suuraadha. Kunillee akkaataa itti seetingii isaa sirreessitanidha jechaadha. Kan amma seetingaa akka sirreeffatan isinittiin argisiisaa jechuudha. Ammas akkana osoo fudhan kinoo qulqulleessee kaameraan kun sirriitti kwaalitii isaa eeggatee bareechee isiniif waraabaa jechuudha. Viidiyoolee yoo feetan haala kanaan qulqulleessee kaameraa isiniif waraabuu isinii qabatee dhufee jechuudha. Kaameraa haala kanaan erga gabbuufattanii ooppiin bakka jettu kanarra dha'uudhaan keessa seenaa jechuudha.
amma akkuma argitan kin waasumarrattu iyyuu sirritti kursii kiyyaa fi akkasuma ammoo gidaara na duuba jirulle sirritti qulqulleessee waraabaa jira. Akkuma argitan kinoo baay'ee takka kwaalitii isaa eeggatee hojjetaa jechuudha. Kaameraan kun baay'ee bareedaadha. Ifa bilbila irraa itti dabaluudhaan isiniin cinku ufuma isaatii qabaa jechuudha. Kwaalitii bareedu. Egaa kana sirreessuudhaaf seetingii akkana kana sirreeffatuudhaaf maal gootanii tuqaa sadiin kana dhuftanii jechuudha. Seetingii isaa sirreessuuf tuqaa sadiin gaafa dhuftan as keessa akkana gaddeemuudhaan jechuudha. Akkana oluma ooftanii jechuudha. Barreeffama sana yeroo olooftan asirratti barreeffama jalaa kanarra dhooytanii jechuudha. Gaafa isarra dhooytan akkana olooftan kinoo amma akkuma argitan as keessa barreeffamoota as keessa jiru kana keessaa kamirra dhooytanii kinoo barreeffama isa kanarratti deeffattu jechuudha. Gaafa isarratti deeffatanii jettanii keessaa akkana deebitu gaafa sana kwaalitiin isaa haalaan bareedaa jechuudha. Yoo ifa kana irraa qannasuu feetanis maddii garanaa kanarra dha'uudhaan akkanumatti irraa qannafattu jechuudha. Yoo itti dabaluu feetanillee maddii magara harka mirgaa kanarra dha'uudhaan itti isinii dabala jechuudha. Sirriitti kinoo akkuma argitan haala kanaan isiniif dabalaa jechuudha. Kana malees seetingii biraa qaba. Seetingii biraa kan inni qabu kanallee sirreeffatuudhaaf seetingii kana keessa seentan. Seetingii keessa gaafa seentanii jettanii asirratti taayime kan jettu kanarra dhooytanii ergasii yoo ofii kanarra jiraate kanneen irraa baaftanii lakkoofsa lama kanarratti deebiftu jechuudha. Lamarratti gaafa deebiftan ammas akkana keessa ol deemtanii keessa ol ooftanii viidiyoo seetingii kan jedhu kanarra dhooytan seetingii viidiyoodhaa sirreessitu jechuudha. Viidiyoo seetingii irra gaafa dhooytan asirratti viidiyoo bakka jettu kanarra dhooytanii jechuudha. Gaafa isarra dhooytanii isin amma haala kanaan isiniin fiduu jechaadha. Ani waan itti fayyadamaa jiruuf kana asirratti naaf baase jechuudha. Kuni amma saayizii yuutuubiiti jechaadha. Saayizii yuutuubii asirratti naaf baase. Isin immoo haala kanaan isiniin baasu. Yoo haala kanaan isiniif baasa ta'e bareedaadha. Achumarra dhiifattu jechaadha. Yoo haala kanaan isiniin baafne akkana keessa deemuudhaan kan akkanaa kana filattanii jechuudha. Barreeffamoota as keessa jiru kana keessa barreeffama akkanaa full HD kana barreeffama full HD kana filattu jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Quality YouTube itti isinii galaa jechuudha. Full HD 16:9 isa kana jechuudha. Kanarratti deeffattanii jechuudha. Gaafa isarra deebiftan sana booda duubatti deebi'uudhaan viidiyoo sirriitti quality YouTubetiin isiniif waraabuu danda'a isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon hanga ammaatitti qabadhee isiniif viidiyoon qabadhee ani isiniif dhufee kan hanga ammaatti daawwattan kana ani YouTube waan hanga ammaatti na hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa deebanaa nagayaan turaa. Bye bye.